amma jawweedha wanni juu akka gaafa jira itesan bineensa nama nyaatu kana si wali qabee oromo fideeti rabbi dhiifama gaafattee injaansi gale Dama ajile la ke una le la ke. we unda da kevi akka fidde podi ne ninge chudefta awar Okay, deebisa Jawaar ka isin deebisu taa'ee yeroo geesse hundumti keessanuu uummanni keenya hawaasni keenya bal'aan biyyaa fi biyyoota garaagaraa jirtan namoonni 49 50 jalaaf deemtanii warra dhuftan baga nagayaan dhuftanii hundumti keessanirra deebisaan hiriyoota keessan affeeraa nama jaalattan affeeraa koppiliinkii goraa sheerii goraa taappii goraa manni vaariyaal haa ba'u membarii ta'a hundumti keessan manni akka vaariyaal ba'u membar ta'a hundi keessan gaafin boodarra ta'a sagantaa eegalee boodarra gaafattan yana isii tokko akka itti gaafatan carraa itti carraa Jawaar kannaa hawaasa wajjin nagaa walaagaa namoota isin jala hafe yoo jiraatan warroota akka Siraaj Murtii fa'aa galchii gudar jala kana barbaade okay Jawaar keenya baga nagaan dhufte ka yookaan fagootti daaddaatiin jenna arramoo akka gaazexeessaa tokkotti gaa obbo Jawaar baga nagaan dhuftanii jalqaba irratti gara miidiyaa chaayinaa kana dhaabbata keenya chaayinaa kanatti baga nagaan dhuftanii isin jechuu barbaannaa uummata keessan nagaya gaafadhaa. Miyuutii irraa kan ammoo wanni beena nama beektu beekta. Bareeda amma. This is fascinating. Dura hundi keessan galatooma anuma xiqqoo ibsa gabaabaa tokko isin kenneetiin gara